Tole akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa. Kun koorsii General Psychology Chapter 1 Part 2 dha jechuudha. Part 2 keenya irraatiin Historical Roots of Psychology yookaan immoo seenaa hundee psychology'n eessaa dhufe, akkamitti dhufe kan jedhu kan wajjin ilaalu ta'a. So VPN bilbila keessan irra jiru on gochuudhaan viidiyoo kana daawwadhaa isiniin jedha. Haga xumuraatti na faana tura. Psychology has its roots in philosophy and physiology. So psychology'n disipiliinota filosoofii fi fiiziyoolojii irraa akka dhufe yookaan hundeessaa achirraa akka ta'e nutti agarsiisa. So physiology jechuun damee biology ta'ee function of body kan qo'atu yoo ta'udha. So philosophers had asked questions about human emotions, thoughts, behavior. So filosoferoonni gaafiiwwan kanneen akka emotionii dhala namaa, yaada dhala namaa yookaan thoughtii akkasumallee amala dhala namaa kana ni gaafatu turanii. So they had tried to deduce answers to their questions by applying logic and common senses reasoning. Philosophers did not always make deduction successfully. So deduction jechuun wanta qoratame tokko irraa yookaan wanta irraa conclusion lafa kaa'uudhaaf jechuudha. So isaanis conclusion lafa kaa'uudhaaf maal gochaa turanii? Loojikiiwwan adda addaa apply gochaa turanii. Common sense yeroo darbe akka dubbannee turre common sense jechuun wanta dhugaa ta'uu isaa mirkanoofne garuu akka dhugaa ta'eetti hawaasni irratti walii galeedha. So isaan kana apply godhanii gaafii kanaaf deebii kennaa turan yookaan conclusion lafa kaa'aa turan jechuudha. So philosophers did not always make deduction successfully. Conclusion kana yeroo hundaa lafa kaa'uun itti cima ture jechuudha. Yeroo hundaa deduction hojjechaa hin turre. Inni kan biraa physiologists were especially influential in providing a new understanding of the brain and the nervous system and the way in which these structures affect behavior. So isaanis maal irratti influential turanii? Waa'ee brainii yookaan sammuu dhala namaa fi nervous system kana irratti baay'ee beekamoo turan jechuudha. Hubannoo haaraa dhiyeessuudhaan. In providing new understanding, hubannoo haaraa dhiyeessuudhaan. And the way in which these structures affect behavior. Akkasumallee structureonni kun akkamitti amala dhala namaa irratti dhiibbaa geessisuu akka danda'an ilaalchawwan haaraa dhiyeessaa turanii. Asirratti wanti sun hubachuu qabdan bireenii fi maayindi garaagarummaa isaa maayindi gaafa laallee koompitara ni beektu. Koompitara kutaa lama akka qabu haardweerii fi sooftiweerii. Akkasuma sammuun dhala namaas akkasumatti fakkeenya godhanii ilaaluu dandeenya. Maayindi kan jennu kun sooftiweerii paartii sana yoo ta'u, bireeniin immoo fiizikaal paartii sana jechuudha. Kutaa sammuu isuma sooftii ta'ee tuqqamuu danda'u sana jechuudha. Isuma mul'achuu danda'u sana yoo ta'u, maayindiin kun immoo sooftiweerii isaati jechuudha. So gama saniin akka hubattan barbaada. It was the union between the questions asked by the philosophers and the careful scientific experimentation of the physiologists that led to the field of study we call psychology. So psychology yookaan discipline yeroo ammaa psychology jennee waamnu kanaaf sababa kan ta'e gaafilee philosophers gaafachaa turan sanii fi the careful scientific experimentation yookaan yaaliiwwan saayintifikii ta'an isaan kanneen fiiziyoolojistoonni taasisaa turan sun garamitti nu fidan jechuudha? Gara saayikoolojii, fiildoo saayikooloojiin akka hundaa'utti nu fidanii. So inni kun kana akkasumallee perspeektifootatu jira jechuudha saayikoolojii kana keessatti. Historical background of saayikoolojii kana keessa perspeektifoota hedduutu jira. So isaanis early school of psychology akkasumas early schools of psychology fi modern schools of psychology jennee dameedhaan qoqqoodnee ilaaluu dandeenya. So early schools of psychology kana keessatti perspective nu karaa hubannoo isaaniitti hubatanii ilaalcha inni
view jennellee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa amma early schools of thought jala jirra yookaan early schools of psychology jala jirra. Isaanis inni jalqabaa structuralismidha jechuudha. Structuralism kuni developed by Edward Bradford Titchener nama jedhamuun kan hundaa'e jechuudha. So William Wundt who established the first scientific laboratory of psychology in Leipzig in 1879 and believed that human mind could be scientifically studied. So as keessatti wanti nu hubannu hundeessan structuralism or school structuralism kana Titchener akka ta'e hubachuu danda'u qabdu. Akkasuma Titchener kuni barataa William Wundt jechuudha. So William Wundt kun immoo inni nama yeroo jalqabaatiif scientific laboratory yookaan laboratory psychology bara 1879 Jarman keessatti nama hundeesse jechuudha. So innis maal jedhee sammuun dhala namaa scientifically qotamuu ni danda'a jechuudha. Qotamuu akka danda'u lafa kaa'ee jechuudha. So salphumatti structuralism Edward Bradford Titcheneridhaan akka hundaa'ee fi inni kunis Titchener kun immoo barataa William Wundt akka ta'e hubachuu danda'u qabdu. So William Wundt kunis immoo nama yeroo jalqabaatiif laboratory psychology hundeesse jechuudha. So asuma jalatti warri structuralism akkamitti yaadu task of psychology isaan biratti it is to identify the basic elements of consciousness, image, feelings and sensation. As keessatti wanti isaan qo'atanii structure sammuu dhala namaati jechuudha. Structure yookaan sammuun sun maalirraa ijaarame wanne fakkeenya fudhachuudhaa fi akkuma keemistoonni substaansiin kamiyyuu maalirraa uumame atamirraa uumame akkuma jedhan sana isaan kunis saayikolojiin sammuun dhala namaa elementoota irraa ijaarame qaba yookaan immoo kaayyoo isaanii wantoota sammuu dhala namaa ijaaran kana baruu beeku ture. Siniif galeedha yaada. So isaanis elementoonni kun imeejii, fiilingii, seenseeshinii. Akkasumallee xiyyeeffannoo isaanii kutaa sammuu dhala namaa keessaa consciousness party or conscious party jechuudha. Kutaa sammuu dhala namaa dammaqaa ta'e sanarratti kan isaan xiyyeeffatanii to find out the units or elements which make up the mind. So isaanis xiyyeeffannoo isaanii maal ture? Sammuu dhala namaa kun maalirraa ijaarame kan jedhudha. Yookaan elementoota maaltu sammuu dhala namaa kana uume waan jedhu sana. Isaanis maal argatanii? Sammuun dhala namaa imeejii, fiilingii fi seenseeshinii elementoota jedhaman kanarraa akka ijaarame. Meetodii isaa fayyadamaa turanis introspection, looking inward into our consciousness. Gadi fageenyaan gara keessaa ilaaluu jechuudha introspection kun. Innis maalinni nama tokko fakkeenya fudhannee osoo ilaallee nama tokko like interview gochuu jechuudha. Wanti itti agarsiisu sana booda maal argite, kalarii maal sitti mul'ate, wantoota akkasii gaafileedhaan dhiyeessuudhaan sirriitti nama san interview godhanii qoratu jechuudha. Jalqaba irratti nama san ni leenjisu, egaa leenjisanii booda gaafilee adda addaa gaafatu jechuudha. So inni kun introspection jedhama. Akkasumallee structuralismiin kun limitationii mataa isaa qaba. Sababni isaas gaafilee isaan gaafatan sana gaafilee sun subjective jedhamee yaadama jechuudha. Sababni isaas namoonni garaagaraa deebii garaagaraa waan kennaniif yookaan wanti nani fiil godhu namni biraa fiil gochuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf wanti natti mi'aawu nama biraatti immoo hadhaa'uu danda'a waan ta'eef yookaan immoo namni biraa filachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef subjective jechuudha. So isa sanarratti limitationii qabu, criticism qabu jechuudha. Inni lammaffaa functionalism. Functionalism kun immoo founded by William James 1848 to 1910. So bara kana keessatti nama William James jedhamuun kan hundaa'e yoo ta'u which proposed that
The function of the mind, not the structure. Isaa sanarratti hundaa'anii jechuudha. Warri structuralismii sammuu dhala namaa maalirraa akka ijaarame irratti xiyyeeffannoo gochaa turanii akkasumallee structurii maayindii qo'achaa turan. Garuu isaan kun immoo maal jedhu function of the mind dha malee waa'ee structure of the mind miti kan isaan jedhani. So akka school of functionalismitti gaheen psychology maal jedhu it is to investigate the function or purpose of consciousness rather than its structure. So akka warra functionalismii kanatti psychology'n waa'ee functionii yookaan waa'ee functionii consciousness yookaan sammuu dammaqaa inni dubbannee turre waa'ee isa sana kan qo'atudha jechuudha. So structure caalaa functionii sammuu dhala namaa kan qo'atudha jechuudha. So sammuu dhala namaa san keessa immoo sammuu dammaqaa inni fudhachuu qabna. Psychological processes are adaptive jedhu jechuudha. Psychological processing kun adaptive dha. They allow humans to survive, to adapt. Dhalli namaa akka survive godhu akkasumallee akka madaqu successfully to their surroundings, naannoo isaatti akka madaquuf kan gargaaranidha jechuudha. Psychological processing kun adaptive akka ta'e ni ibsu jechuudha. So methodii isaa fayyadamaa turanii questionnaires, mental tests and objective descriptions of behavior. San keessatti structuralism keessatti introspectionii yookaan looking inward inni ilaalle turre. As keessatti immoo methodii isaa fayyadaman questionnaire, mental test akkasumas objective description of behavior fa'aa fayyadamaa turan jechuudha. So inni sadaffaan immoo Gestalt psychology jechuudha. Gestalt psychology kana immoo hundeessan founder of these schools of thought are Max Wertheimer yoo ta'u 1882-1943 bara kana gidduu kana keessatti jechuudha. Hundeessan Max Wertheimer dha jechuudha. Task of psychology akkamitti ibsa? Mind should be thought of as resulting from the whole pattern. So sammuun akkamidhaan ibsu isaanii wantoota hundarraa yookaan patternii irraa osoo hin taane wantoota hundarraa kan organize ta'ee waan tokko hubatu jechuudha. Fakkeenyaaf akka yaada isaaniitti nama tokko gaafa arginu sammuun keenya qofaatti ijaa gurra funyaan jedhee hiika itti kennu osoo hin taane si'uma tokko organize godhee bakkuma tokkotti kan hubatudha. Whole jedhanii amanu jechuudha isaan. Whole pattern. Psychology as a study of the whole mind. Qo'annoo sammuu waliigalaa jedhanii yaadu jechuudha. So psychology qo'annoo sammuu waliigalaati. Argued that the mind is not made up of combinations of elements. Elementoota garaagaraa irraa kan uumame miti sammuun. The mind should be thought of as a result of the whole pattern of sensory activity and the relationships and organizations with their pattern. So hariiroo sensory activity yookaan qaamolee miiraa kan jennu jiru activity isaanii fi relationship and organization with their pattern isaanii wajjin taasifamu irratti jechuudha. So methodii isaan fayyadaman immoo Arnave introspection and experimentation. Inni kuni introspectionii akkasanii cimaa osoo hin taane salphaama jechuudha. Gaafilee masa salphaallee ta'uu danda'u isaa sana fi experimentation fayyadamaa turanii. So inni kan biraa behaviorism jechuudha. Behaviorism kanarratti founderiin eenyuuni John B. Watson yoo ta'u 1878 to 1958 jechuudha. So akka school of thought kanaatti task of psychology maayini
Behaviorists view psychology as a study of observable and measurable behavior. So psychology amaloota mul'atoo ta'anii fi safaramuu danda'an kan qo'atudha jedhanii yaadu. Amaloota mul'atanii fi safaramuu danda'an. Three important characteristics condition the response, learned rather than unlearned, and focus on animal behavior. Isaan kun immoo xiyyeeffannoo isaanii animal behavior irra ture jechuudha. Xiyyeeffannoo isaanii animal behavior irraa turu malee akkasumallee condition the response. Condition the response jechuun deebii wanti tokko erga baratameef kennu. Fakkeenyaaf Pavlov experimentii gara fuulduraatti ilaallaa. Achi keessattis jalqaba irratti sareen tokko gaafa nyaanni dhiyaatuuf nyaata saniif akka saalibeet godhu yookaan akka gorooru sana booda immoo nyaata sana bilbila wajjiniin dhiyeessaafi turan jechuudha. Bilbilaa ta'u yeroo nyaanni dhiyaatuuf mara bilbila jechuudha. So sana booda nyaata dhiisanii bilbila qofa gaafa bilbilan sareen sun maal godhee saalibeet godhe jechuudha. Inni kun maal agarsiisa? Conditioned response agarsiisa jechuudha. Conditioned response bilbila sana erga barateen booda maal godhee isa saniif deebii kenne jechuudha. Conditioned response sun saalibeet godhe jechuudha. So isa sana gara fuulduraatti ilaallaa. Learned rather than unlearned behaviors and focus on animal behavior irratti akka focus gochaa turanii jechuudha. So method isaa fayyadaman immoo observation and experimentation jechuudha. Observation fi experimentation. So isa kana bifa kanaan hubachuu danda'uu qabna. Tole inni kan biraa immoo psycho analysis. School of Thought psycho analysis kana jechuudha. Innis founded by the Viennese physician Sigmund Freud 1856 to 1939 jechuudha. Akka bara kana keessatti kan hundaa'e innis Sigmund Freud dhaan jechuudha. Nama Sigmund Freud dhaan yoo ta'u xiyyeeffannoon warreen jalqabaa structuralismii, functionalismii, gestalt psychology fi behaviorismii xiyyeeffannoo isaanii conscious mind irratti jechuudha. Which means kutaa sammuu dhala namaa dammaqaa ta'e sana irratti kan isaan xiyyeeffachaa turan. So conscious jechuun wantoota raawwannu kamiyyuu kan miira keenyaan to'achuu dandeenyu yookaan yaadnee kan taasisu. Fakkeenyaaf amma viidiyoo kana dhaggeeffachaa jirtu akkasumallee waan tokko gaafa barreessuu barbaannu yaadnee barreessinaa wantoota akkasii sana yoo ta'u isa sana irratti xiyyeeffannoo isaanii. Inni kun immoo isaan irraa kan adda isa taasisu psychoanalysiin kun xiyyeeffannoo isaa paartii biraati jechuudha. So psychology studies about the components of the unconscious part of the human mind. So maal jedhu isaanis psychology'n unconscious part of human mind qo'ata jechuudha. Unconscious jechuun immoo kutaa sammuu dhala namaa dhokataa ta'e isa sana kan qo'atudha jedhaniiti lafa kaa'u psychoanalysiin kun. The unconscious, which is the subject matter of psychoanalysis, is contains hidden wishes, hawwiiwwan dhokatoo, passions, guilty secrets, unspeakable yearnings, and a conflict between desire and duty. Kan jedhan kana kan of keessaa qabu jechuudha unconscious party sun. So method isaan fayyadaman immoo free association, dream interpretation, analysis of sleep of tongue, jokes, transferences, methodota isaan kana fayyadamanii qo'achaa turan jechuudha. So isaanis maal jedhu, mind is like an iceberg in that only a small part of its substance is visible. So kanaafuu maal jedhu kutaa sammuu dhala namaa paartiin guutuu hedduusaa dhokatee iceberg yookaan cabbii bishaan keessa seenee jiru. Paartii guddaan bishaan keessa jira. Gubbaarra immoo paartii xiqqoo wayii mul'atti. Akkasitti amanu jechuudha. Maayindiin kutaa sammuu dhala namaa waan ta'e keessa gad dhokateeru. Akkasuma immoo paartiin muraasni ta'e wayii kan mul'attu iceberg. Isheen tun maal jedhamti? Conscious mind jedhamti jechuudha. Fakkeenyaan ilaallu.
amma asirratti akkuma argaa jirtanii asirratti guutuu cabbii kan argaa jirtu bishaan keessa galaana keessa gadi lixeera jechuudha. Paartii mul'atu paartii xiqqoo tana qofa. Isheen sunis maal jedhamti? Conscious mind jedhamti. Isa kanaa oli jechuudha. Isarraa kan hafe kun dhokatanii jiru jechuudha bishaan keessa. Gaafa argitanitti ta'e the unconscious mind isaan qo'ata waa'ee isa kanaati jechuudha. Trauma, violence, shame and guilt. Isa kana bifa kanaan hubachuu qabdu jechuudha. So iceberg gaafa inni immoo kutaa ishee tanaa ol jechuudha. Conscious mind sana isaan hubachuu barbaadanii. So isa kana bifa kanaan yoo hubannee amma immoo gara modern perspectives in psychology kan jedhutti dabarra jechuudha. Early school of psychology ilaallee jirra. Structuralism, structure of the mind yookaan caasaa yookaan elementoota sammuun dhala namaa irraa uumame. Psychology'n caasaa sammuu dhala namaa qo'ateedhaan haasa'u. Warri functionalism immoo psychology'n functionii sammuu dhala namaa yookaan hojiiwwan sammuu dhala namaa qo'ateedhaan yaadu. Gestalt psychology'n kun immoo psychology study the whole mind yookaan caasaa sin qo'atu yookaan paartii muraasa sin qo'atu maal qo'ateedhu sammuu guutuusaa akka walii galaatti qo'ateedhu. So akkasumallee behaviorism ni jiru, psychoanalysis ilaallee jira jechuudha. Amma immoo modernii keessatti inni jalqabaa psychodynamic perspective kan jedhudha jechuudha. It has its origins in Freud's theory. Freud's theory yookaan psychoanalysis keessatti kan ilaalle jechuudha of psychoanalysis, but many other psychodynamic theories exist. Hundi isaa yookaan originii isaa psychoanalysis irraa haa ta'u malee theory mataa isaanii danda'e ni qabu jechuudha warri psychodynamic kun. This perspective emphasizes the unconscious dynamics within the individual such as inner forces, conflicts or instinctual energy. Inni kunis waa'ee unconscious dynamics yookaan humna sammuu dhokataa sana isarratti xiyyeeffatanii isaanis like inner force humna keessaa conflicts gaafa innu conflictni intra conflictidha jechuudha. Akka namni mataa isaa wajjiniin walitti bu'u isa sana faat xiyyeeffatee qo'ata psychology'n jedhanii haasa'u. The psychodynamic approach emphasizes the influence of unconscious mental behavior on everyday behavior. So dhiibbaa unconscious mental behavior yookaan amalli sammuu dhokataa sun behavior keenya guyyaa guyyaa irratti geessisu dhiibbaa sana isarratti illee ni xiyyeeffatanii. Akkasumallee the role of childhood experiences in shaping adult personality. Experience yookaan gochoonni nuti yeroo daa'imummaa gochaa turre gahee isaan adult personality yookaan personality keenya gaafa guddannee shape godhan keessatti gahee isaan qaban. Akkasumallee the role of intrapersonal conflict in determining human behavior. Intrapersonal conflict kun taatee walitti bu'iinsa mataa keenya wajjin taasisnu jechuudha. Namni tokko deebi'ee ofiisaa wajjin walitti bu'a. So inni sun intrapersonal conflict fi interpersonal conflict waan jedhamu jira jechuudha. So inni kun isa sana jechaa agarsiisa. In determining human behavior. So walitti bu'iinsi namni mataa isaa wajjin yookaan ofiisaa wajjin taasisu kun amala isaa akkamitti akka determine godhu faarree kaasanii turan jechuudha. So psychodynamic perspective tries to dig below the surface of person's behavior to get what? Into unconscious motives. So isa sana gadi fageenyaan laaluu barbaadan jechuudha. Psychodynamists think of themselves as archaeologists of the mind. Archaeologists jechuun namoota foosiloota yookaan hambaawwan duratti qoffuranii baasan yoo ta'u isaanis archaeologistii sammuu jedhanii of yaamu jechuudha warri psychodynamics kun. So psychodynamics kana fakkaataa. Inni lammaffaan behavioral perspective jechuudha. It emphasizes the role of isaan kun immoo
It emphasizes the role of learning experience play in shaping the behavior of an organism. Gahee barnoonni yookaan learning experience kun amala organismii shape godhu keessatti gahee isaan qaban jechuudha. So it is concerned with how the environment affects the person's actions. Environmentiin akkamitti actionoota dhala namaa akka isaan affect godhan irratti xiyyeeffatan jechuudha. So behaviorists focus on environmental conditions, example rewards and punishments that maintain or discourage specific behaviors. So conditionoota environment kanneen akka reward yookaan badhaasni fi adabbiin yookaan punishmentiin kun behavior tokko akkamitti tursiisuu yookaan discourage gochuu akka hin turre taasisuu isa sana irratti xiyyeeffatanii also called the black box kan qabadhaa jechuudha. Approaching psychology because it treats the mind as less useful in understanding human behavior and focus on what goes into and out of the box but not on the process that take place inside. Wantoota sammuu dhala namaa keessatti ta'an irratti xiyyeeffannoon kenna. Sababni isaas sammuun dhala namaa behavior dhala namaa hubachuu irratti gahee xiqqaa qaba jedhanii waan yaadaniif xiyyeeffannoo isaanii guutummaatti environment irratti jechuudha. So maaltu gara keessa seenaa, maaltu gara alaa ba'a. Input output. Kanaafiyyuu dirqama environment irra wanta gara keessa seene gara alaatti outputiin ni ba'a malee sammuu gara keessatti wanti raawwatamu omtuun jiru jechuu barbaadaniiti jechuudha. Black box gaafa jedhan. This means behaviorists are only interested in the effects of environment kan input inni fudhannu on behavior or output but not in the process inside the box. Box gara keessatti maaltu akka ta'u irratti hin xiyyeeffanne jechuudha. Isaan xiyyeeffannoo isaanii maaltu gara keessa seenaa yookaan environmentiin gara keessa seeni gara alaatti immoo maaltu ba'a or behavior sana irratti xiyyeeffatanii inni kan biraa inni kan biraa humanistic perspective jechuudha. Humanistic perspective. Human behavior is not determined either by unconscious dynamics or the environment. Isaan kun immoo maal jedhanii yaadu amalli dhala namaa environmentii yookaan immoo unconscious dynamics kan jalqaba laalesaniin hin murtaa'u. Maalidhaan illee rather it emphasizes the uniqueness of human beings. And focus on human values and subjective experiences. Dhalli namaa unique jedhanii yaadu jechuudha. Adda wantoota biroorraa dhalli namaa adda jechuudha. Namni kamiyyuu unique dha. Focus on human values. Value dhala namaa irratti yookaan gatii dhala namaa fi subjective experience irratti kan xiyyeeffatan jechuudha. So this perspective places greater importance on the individual's free will. Isaan kun xiyyeeffannoo isaanii fedhii bilisaa dhala namaa irratti kan xiyyeeffatanidha jechuudha. So the goal of humanistic psychology was helping people to express themselves creatively and achieve their full potential or self-actualization or developing the human potential to its fullest. So dhalli namaa jalqaba wayyuu potential qaba jedhanii yaadu jechuudha. So isaanis gooliin humanistic psychology kuni dhalli namaa potential sana akka itti fayyadaman yookaan amma haga dhumaatti yookaan self actualization kuni dhalli namaa waan barbaadu sana irra gaafa ga'e jechuudha. Maslow's hierarchy kan jedhu gara fuulduraatti ilaalla. So isa sana akka argatu dhalli namaa potential sana guutuutti akka itti fayyadamu deeggaruudha jechuudha. Gaheen isaanii jechuudha. So inni kan biraa cognitive perspective. Cognitive kun immoo xiyyeeffannoo isaanii it emphasizes what goes on in people's heads. Sammuu dhala namaa keessatti maaltu akka ta'u how people reason akkamitti yaadu remember understand language solve problem explain experiences and form beliefs.
dhalli namaa isaan kana akkamitti akka taasisan, akkamitti akka yaadan, akkamitti akka yaadatan, akkamitti akka sababeessan, akkamitti akka afaan understand godhan, solve problem, explain experience and form beliefs. This perspective is concerned about the mental process. So perspective kunis maalirratti xiyyeeffata? Mental process irratti xiyyeeffata jechuudha. So hojii sammuu irratti kan xiyyeeffatudha. The most important contribution of this perspective has been to show how people's thoughts and explanation affect their actions, feeling and choices. Isaan kun immoo maalirratti ilaalchi isaanii maalirratti ture? Yookaan contribution isaanii, gumaachi isaanii akkamitti namoonni yookaan akkamitti yaadni fi explanation namootaa actionii, feelingii fi choice isaanii akka dhiibbarraan ga'u kaasaa turan jechuudha. How people's thoughts and explanation affect their actions, feelings and choices. Teeknikoota isaan fayyadaman immoo techniques used to explore behavior from a cognitive perspective include electrical recording of brain activity fayyadamaa turanii, electrical stimulation and radioactive tracing of metabolic activity in the nervous system. Isaan kana fa'aa fayyadamaa turan jechuudha teeknikoota kana. Inni kan bira biological perspective jechuudha. So it focuses on studying how bodily events or functioning of the body affects behavior, feeling and thoughts. So xiyyeeffannoo isaanii taateewwan qaamaa akkamitti behavior affect akka godhan jechuudha biological perspective. Akkasumallee behaviorin akkamitti biology affect akka godhu irratti xiyyeeffatanii qo'achaa turan. It focuses on studying how bodily events or functioning of the body affects behavior, feelings and thoughts. It holds that brain and the various brain chemicals affect psychological process. So sammuu fi keemikaalonni sammuu hedduu isaanii psychological process such as learning, performance, perception of reality, the experience of emotions isaan kanarratti dhiibbaa geessisu jedhanii lafa kaa'u jechuudha. This perspective underscores perspective kuni biology and behavior interact in a complex way. Biology fi behavior karaa wal xaxaa ta'een wal quunnamu jechuudha. Biology affecting behavior and behavior in turn affecting biology. So biology amala affect ni godha, akkasumas amalli immoo biology affect ni godha jedhanii lafa kaa'u jechuudha. It also emphasizes the idea that we are physical beings who evolved over a long time and that genetic heritage can predispose us to behaving in certain way. So inni kan biraa socio-cultural perspective. It focuses on the social and the cultural factor that affects human behavior. So isaan kunis immoo faaktaroota kanneen akka soshaalii fi kaalchiraalii kana irratti xiyyeeffatanii akkamitti akka isaan human behavior affect godhan ibsaa turan jechuudha. Cultural psychologists also examine how cultural and rules seeronni kaalcharii hin jiru and values both explicit and unspoken warreen ta'an jechuudha affect people's development, behavior and feelings. Akkamitti isaan cultural ruling kunii fi value'n kunii developmentii dhala namaa yookaan guddina dhala namaa amala isaa akkasumallee feelingii yookaan miira isaa akkamitti akka isaan affect godhan irratti lafa kaa'u jechuudha. This perspective holds that humans are both the products and the producers of culture. So dhalli namaa productii akkasumallee producerii cultureeti yookaan kan jechuun producerii gaafannu kan oomishan jechuudha. Culturii warra produce godhan akkasumallee product gaafannu immoo oomisha cultureetis illee jechuudha. Kana jechuun culturein amala dhala namaa affect ni godha jechuu yaadaniiti. So akkasumallee and our behavior always occurs in some cultural contexts
jechuudha. Perspeektivoonni ilaalaa turree agammaatti kana fakkaatu. So paartii kana asumarratti dhaabna. Paartii sadiidhaan haga dhumaatti wajjin ilaallaa. Waan faana turtaniif guddaa galatooma. Chaanala kana baay'ee waas fayyaduuf subscribe godhachuun dagatina. Akkasumas hiriyoota keessaniif share godhaadha. Comment godhaadha. Goodbye. Namna kamiitoof dhokatee miira isaa sobee jira. Dhugaa simachuu dadhabee of miidha jiru filata.